oduu amme torbaan kun Gazaati jechuudha dandeenya beekumtiin biyyummaa Gazaaf ni mirkanooti Falastiiniif ni mirkanooti ifoomte jechuudhaan hooggantoota addunyaa nutis ijji jechuudha hawaasa addunyaatii fi hayyoota xinxaltoota hundi eegaa jiru torbaanota fuuldura dhufaa jiru kana kan walgahii waliigala mootummoota gamtoonni warqatti taa'amu deemtu hanga arraan tanatti waa'uma kanaatu hooggantoota addunyaa hedduurratti jechuudha taasifamaa jira insha Allah kanaaf du'aa jabaadhaan isin jenna yeroon du'aa watan kanatti aansuudhaan osoo haasoo kanan xumura jiddumaan Trump buutiin naqaaneessee jechuudhaan dubbate guyyaa arraan tanaa mootummaa Biriitishii wajjin wal arguudhaan haasaa taasisee waa'ee Azerbaaijaanii fi waa'ee jechuudhaan waliigaltee yookaan marii kanarratti jechuudha dhukaasa dhaabuu Israa'el kanarratti akkam jettaa uummata Gaazaa irratti leelaan kun maaliif deddeebi'aa waan jiru dubbata haasaniiti jiranii kanatti aansuudhaan guyyaa arraan tanaa ammaas galgala kana jechuudha Yemen gara Israa'el furgeessitee jirti misaa'ila isii waaw bakka irraa ga'uu jennaani kanatti aansuudhaan loltoonni Gaazaa jechuudha loltoonni jechuudha Israa'el 4 guyyaa arraan tanaa kibba Gaazaa keessatti ajjeefamanii jiran dhiirtii leencotiin islaamaa jechuudha gareen irra buusuudhaan Gaazaa keessatti jechuudha harraamoota kanamoo defense force jechuudha Israa'eliitu gabaasa gaddanu dhagame loltoota keenya dhabuudhaan jechuudhaan harra waachaa jiranii shiftoota loltoota maali shiftoota baga ajjeesanii kanatti aansuudhaan waa'ee waliigaltee jechuudha biyyoota irratti deebi'u guyyaa 23 moo 22ti isinii beekni yeroo hedduun irra isinii deebi'a walgahiin jechuudha biyyoota waliigala kan New York taa'amuu deemu kan beekumtii biyyummaa Falastiiniif mirkaneessu deemu kana jechuudha akka gaariitti addunyaan eegaa jirti insha Allah du'aa jabaadha isin ammoo akka gaariitti du'aa jabaadhaan ammas dhaamsa keenya guyyaa arraan tanaa qofa jechuudha olmanni Gaazaa namoota miidhaman nama 28 waliigala jechuudha waggaa lamaan kana keessa namoonni miidhaan hamtuu irra qaqqabdee namoota 169,700 fi waa jechuudha olii gahee jira jechuudhaan jechuudha miidiyaan gabaasaa jira insha Allah manni kun rakkoota hunda danda'ee miidhaa tana hunda du'aa tanaas hunda keessumeessee as ga'uun isaanii tun jechuudha jabinuu rabbi numna kannee fi ammallee insha Allah bilisa haa baasu rabbi biyya isaanii mirkaneessee fi biyyummaa isaanii jechuudha addunyaa irratti alaabaan isii firfirfamtee nagee harkattee nagee isii hawwina irra haa godhu du'aa jabaadha insha Allah kana isiniin jiddumaan mallattoo gurraatti kana tuquudhaan subscribe godhaan isiniin jabaadha aleellaa guyyaa kana jechuudha yookaan ajjeefamuu loltoonni yookaan shiftoonni Israa'el afran kibba Gaazaa irraan ajjeefaman mootummaan Jordan balaaleffatee jira balaaleffattummaan isaan balaaleffachaa oolan kun maali tanaan na dhibiyaa haa taatu fayyee hundaafuu oduma isin biraan ga'uudha oduulee jechuudha jirtu akka jirtu ta'e isin biraan ga'uudha kanatti aansuudhaan Paakistaanii fi Suudii jechuudha wal jijjiirraa waraana erga jechuudha waliin makamuu waraana biyyoolessaa akka jechuudha biyyoota lamaan qaama tokko laaltutti murtee mallatteessiteen booda alaabaa lachuu isaan gama lachuutiin jechuudha biyya lachuu keessatti akka wal makamutti jechuudha wal gubbatti fannisanii jiranii waraana akka gaariitti wal keessa jechuudha sochoosu eegalanii jiranii gabaasaan ba'aa jiru waaw kunis waan bareedaadha kanatti aansuudhaan jiilli ministeera dhimma alaa kuweetiin durfamu kan jechuudha biyyoota gamtaa islaamaa kana kan marii dheengadda walgahii ariifachiisaa qatar qopheessite irra taa'een inni hundeessine jechuudhaan achirraa ibsa saniin ejjennoo tarkaanfisanii lafarraa kaan arraan tana jechuudha Suudii Baareen Oomaan Dubaay dabalatee hundi jechuudha gara qatar imalaa jiraachuutu gabaafamaa jira kun ammoo tarsiimoo jechuudha silaa xiqqoo jechuudha socho'aa waan ta'eef waan gaariidha waan nama gammachiisu fuulduratti itti fufnaan waan hunda hojiitti ni kan jennee eeyna rabbi haa tokkoomsu rabbi gaafa tokkoomse immoo insha Allah hunda isaaniitu ifni qabachiisanii jechuudha. Itti aansuudhaan hawaasni New Yorkii walgahii fuuldura kan dhufu deemtu kanarratti hanga arrarraa duruun Netanyaahuu irratti mormii gaggeessuu eegalaniiti jiranii jechuudha ammaan tana. kanatti aansuudhaan Tiraambii ammaas daawwii Londanitti imaluu deemuu irratti jechuudha hawaasni London duratti waan mormii dhageessaa jiran Tiraambii hin feenu akka dhufeen daawwanne bari qaama jechuudha ergoo isaa ergoo Netanyaahuu waan ta'eef ni beekan kanaaf dura dhaabbatan warri lixaa kun namummaadha beekan namummaafis ni quuqaman dhugatti hanga arraan tanaa warri dhiibbaa jechuudha Israa'el irratti godhaa jiru
عليلا يجور إسرائيل غازر تراوجا يرتدوه عشان خنا درود أبتشا جرو حواساس تيو غنتوتا موتوموتا سورلتاتي خنا في osoo cuanga warri taa'u akkanatti dhaabba jiru kunis wajjin dhaabbate duruun nageenya bu'ee nageenyis argame jennee yaanna fedha rabbiitiin gaa hundinuu waanuma rabbiin jeeta akkasii jechuudha kana inshaallah torbaan kana akka yeroo isin du'aa godhaan jabaadhaan dhaamsa keenyaadha kanatti aansuudhaan gaa ibsi ministeerri geejjiba suudii guyyaa irrantanaa baasee asiin isin dabarsuun barbaada namoonni hiyyama jechuudha waan ruksaa jechuudha ittiin konkolaachisu hin qabne qabame kuma kudhan adawameti baati takka hidhama yoommo mas irra deebi'ee qabame kuma 20 riyaala suudii fi baati lama adabama hidhama jechuudha ibsa sodaachisaa jiraatota biyya tanaa kan konkolaachisaniif dabarsanii jiranii kun ammoo of eeggannoo godhaachuma nuti dhaamsa iskeetisni dabarsina kanatti aansuudhaan suuriyaan yeroo jalqabaatiif Washington daawwachuu fi jaamee jira ministeerri dhimma alaa Suuriyaa guyyaa irrantanaa Washington galuu ibsamee jira waggaa 25 booda erga jechuudha mootummaan ammaan tanaa kun kan uummata jechuu gammachiise dhufee aangoo qabateen booda gara warri lixaa jechuudha gaa irra deddeebiidhaan uggurarraa kaasuudhaan akka gaariitti hojii dhaabbachaa jiraachuu isinimee jirra yeroo jalqabaatti Washington daawwachuuf kun waan baay'ee nama boonsoo dippiloomaasii biyyoota lamaan cimsuudha kana dinagdeedhaan guddachuun waan nama boonsu kanatti aansuudhaan biyyoonni hedduun xiqqoon tarkaanfii Israa'eel fudhachaa jira jechuudha Filiippiin guyyaa irraantanaa kana booda asiin booda meeshaa waraanaa Israa'eel irraa hin binnu jechuudhaan ifatti ibsitee jirti kun waan baay'ee nama gammachiisaadha hundi jechuudha waan meeshaa Israa'eel tolchitu hunda yoo irraa bituu didan bari isin nagee kuftee lafatti hafti karaan gabaabaan ittiin kuffisan hedduu jira kana ammoo tarkaanfii nama Filiippiin fudhatte kun waan gaarii waan hedduu nama gammachiisu inni numa mobaayilaa jechuun nuti tolchaa kana qabeenya qabatanii yaatanii ni citi deesan guutuu nu biratti dhaadataami mobaayilaa miti waanuma meeshaa isaanii tolchaa hundaa'u diduu qaban ture diduu ofirraa dhorku kanatti aansuudhaan gara oduulee biyya keessatti yoon isin deebisu waaw Dr. Abiyin akka haasoo taasisetti gaheen keenya ulaa galaanaa irraa haqa qabnaa ulaa galaanaa irratti qabsoo teenya deeffannee socho'uu qabnaa waan jechuu haasaa taasisee jira kunis gaa dhimma jiruu fi jiraachuu jechuudhaan yeroo hedduu irra deddeebi'aa kan dubbachaa jiru ammoo xiyyeeffannoon isaanii ulaa galaanaa irratti deebi'aa jirti kanatti aansuudhaan cinaasan guyyaa irraantanaa dhiigaa jirti lee'ailee Soomaaliitiin qaama mootummaa naannoo Soomaalii hidhachiiseen uummanni nagaa miidhamaa jiraachuu kanaaf miidhaan tun dhaabbachuudha qaba qaamni dhimma ilaallatu furmaatti kannuudha qaba sagalee hawaasaattis dhagahamuu qabdi hawaasa kanaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha Oromoon hundi sagalee ta'aaf yeroo hunda ni janna pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kun maaliif akka caljeeta poolisiin inni jechuudha naannoo Oromiyaatti leenjisee daangaalee Oromiyaa eeganii hawaasa Oromiyaa keessa jiru tajaajilanii je'ee ammaan leenjisee qopheessee jiru kuni maaliif kaate boruuf kaate moo qiyaamaa ol kaate kan jechuudha taa'uun maaliif achi bobbaasee daangaan kabachiisu eegaa mootummaa federaalaa yoo inni mootummaa federaalaa biyyattii guutuu akka tokkotti bulchaa ida'amuu waan jiru kanarraa fidateeti walitti makaatti xiyyeeffannoo isaati ejjennoo isaatii fi kanarra jira ammoo pirezidaantonni naannoo lamaanii jechuun akka dheengaddalaal isin yaadachiisa Affaarii fi Soomaalii yeroo hedduu waliin buute daangarratti hattaa jilli pirezidaantonni dhimmoota islaama biyyattii walitti araarsanii jechuun soomana dabre qaamni lamaan ofirraa jechuudha walirra bobbaasee kan naannoo Afariitis waraana isaa bobbaasee daangarratti daangaa isaa kabachiisa kan Soomaaliitis akkasitti Soomaalota lafa isaa mudeemuu kana ofirraa dhorkanii jechuudha kanaaf kan silaa jechuun tarkaanfii kana fudhachuu qabu liyooyilee Soomaalii kanarratti liyoo jechuudha pirezidaantii naannoo Oromiyaati waraana jechuun naannoo Oromiyaa irratti bobbaasuudhaan daangarra qubachiisee eegsisuun hawaasa kana nagaa buusu kana kan barbaachisu kanaaf ammoo hatattamaan furmaata argachuu qaba hawaasni kun sagaleen isaanii dhagahamuu qabdi isinis sagalee taa'aa jabaadhaan isiniin jaa galatoomaa oduulee biraatiin hanga deemutti sheer godhaan facaasaa oduulee irraa qabne kana fakkaata ammoo mallattoo gurraatti an tuquraan sabskiraayib godhaa galatoomaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودود بلاتاتين غا ولت ديمني وربين فدا إن شاء الله وما تخنيا بس ربنا جابو سبيت ناس ربنا جابو نجيني واهون درسا نمني أبو توان ربي هون دركتا